amma akkuma beekamu araara irraan isni khaa jechu araara abaa'oo fi khaafaa'oo jaaniiti araara jaanii diraamaa eegalanii jechu namoonni keenya namicha kana nama guyya tokkotti hin barin amata 100 bartuu jetti Oromoon oggimamaayitu nama namarra laalanii sibiila harkan laalanii ni jetti abiyya makkan lammaa magarsa irratti hin baratin Oromoon abiyya makkan taayee dandaa irratti hin baratin abiyya makka Jaawar Mahammad ichi galee kursii jala qabna jee irratti hin baratin sigale abiyya makkan gadduu andalgaachoo irra namni hin baratin abiyyi kana barachuun hedduu ulfaatti nafakkaatti jechuudha garuu irra guddaan nama keenya alhamdulillah rabbil alamin abiyyi Ahmad baratee jira jechuudha dursa waa'ee araaratti ozoon hin seenin shayxaanni ati wajjiin araarama jettu kun eenyu mujrimtichi guddaan shayxaanni miilaan lafa deemu haguugaa namaa uffatee deemu kun seenaan isaa maali caayaa hooggansa Oromoo jaaniiti Oromoon tun jaarrattee turte hayyoonni Oromoo alaagalee fi keessa jiru walii galaniiti caayaa hooggansa Oromoo qabxii 16 if keessa qabu jaarratanii jechuudha caayaa san itti gattaa'ee namni facaasee Oromoo san afaan godhee khaan biyyaa lakkuchiisee khaan mana hidhakuchiisee khaan gartee maallaqaan afaan qabsiisee shayxaanticha guddaa kana jechuudha Abiy Ahmad jechuudha itti aansuudhaan gaafa irrichaa hiriirri nabbahuun oolu jee gaafa Jaawarfaan akkasitti qabsoo uwwisan san abarraa tolaa nama jaamuni yaadattan caayaa hooggansaa haquufe san kaasee sigale Oromoo burjaajeessuuf hanga irrichi kun nurraachi deemu diraamaa hojjedhaa jeeni gartee manguddoo tana hoteela yaamanii Oromoo wal ta'uuf deemte way Oromoon wal dhageeffatte nuti diina qabna diinni keenya Oromoo dabaaseen jiraatu arrabaayyo makiinaa keessaan taa'ee haasa'u jira waan ta'eef Yoshish jelle sorry baay'ee waan ta'eef baay'ee qabbanaa waan ta'eef sigale gaafa san abarraa tola baay'ata kenneeti Oromoo tana naa shawwadi jee dhaqee Oromoo shawwadee Oromoon araaramuuf deemti jennee gammannee lafa dhiinnee huuyi jenne gaafa san kaa'an hundi piippiidha waan wanni sun taateef qubaan qabaa jechuu keessa Oromoon hiriira ba'uu deemti hiriira ummanni ba'u kan akkamitti dura dhaabbannaa akkamitti fashalsuu dandeenya Oromoo akkamitti shawwannaa jedhamee mari'atamee sigale abarraa tolatti gartee hoomworkiin kennamee abarraa tolaa diraamaa san dalagee jechuudha arraas diraamaa dalaguun deemaa jechuudha Oromoo dammaqi waan Abiy Ahmad biyya san aangorra jiru dhiisi addunyaarra jiruunu Itoophiyaa keessatti araara wanni jedhamu jirtu mee namnummaan Abiy Ahmad wajjiin araaramee araara wayyaane qabi araara Jaawarfaa qabi araara Lammaa Magarsaa sheekotii fi abbootiin gadaa hundi itti baatee kadhatte qabi mee araarummaan Abiy Ahmad milkeesse tokko qofa naa hime lola malee gadadoo malee fixuu malee facaasuu malee diiguu malee walafaan naqee nama fixuu malee mee araarummaan Abiy Ahmad milkeesse araara kana jiinaa hime hin jiru jechuudha arra bifa araaraatiin gabbee arra gartee araara buufnaa Oromoon takka sigale je'eeti gabbahee jechuudha ummanni keenya dammaquu qaba maaliif yeroo tana gabbee maaliif yeroo tana araara je'ee namichi kun lafa dhiitu jira dhuguma araara dhugaatiif deemammoo araara kana duuba waatu jiraa jaatiin tala araara namni jibbu sheeyxaana qofa araara namni jibbu sheeyxaana fi
shayxaan ticha gogaa namaa uffate Abiyyi Ahmad qofa jechuudha. Nuti yoo araarri bu'e kan kadhachu jirru araaraa jechuudha. Garuu araarri nuti barbaannu araara dhugaa, araara fakkeessaa osoo hin taane, araara kijibaa osoo hin taane, araara gartee yeroo bitachuu osoo hin taane araara dhugaa san barbaannaa jechuudha. Arra Abiyyi maaliif araara jee gabbe? Abiyyi muddamee jira. Isin amma waan Finfinneetti gartee faarsee bulaan fooqii faa footoo kaasee maarree faa warri gandummaan isa jala yaa'u kun waan asirraa haasa'u tana dhugaa seetanii jechuudha. Mootummaan lafarra jiru adeero zeeroo tahee jira. Amma wanni gartee qawwee hidhatee marti ergamtu Arab Imireetii jechuudha. Qaallichi hojjataa Arab Imireeti malee muummicha ministeera biyyattiitiin waan Imireetonni godhi jaan qofa godha. Bakka Abiyyi out of service faayidaa Itoophiyaa kennuudhaaf, Itoophiyaa kunuunsuudhaaf, Itoophiyaa guddisuu waan jaamu keessa bahee jira jechuudha. Saniifuu araara arra maaliif kaase? Abiyyi Ahmad muddamee jira. Woboon isin kijiba na jala yaatanii jettan tun arra bakka jirtu namni hundi warra biyya jiru beekaa jechuudha. Sigale. Warra biyya jiru beekaa jechuudha. Woboon dheengaddaan isinii akkumaan isinii dubbadde miidiyaan addunyaa isinii dubbatuuf ta'an jee bakka inni sulultaa bakka inni itti gartee masaraa mootummaa jaarachuu jirutti dhaqanii tarkaanfii fudhatanii siin jedhu. Abiyyi Ahmad dhiibbaan keessaa fi alaa fi lola hundaan itti jabaattee jirti jechuudha. San gubbarraan amma Eertiraa wajjiin lola kaasa jeeti sigale miishinii isaa alattiin firraa deebisa jee rakkachuu jira jechuudha. Tana hunda wali qabatee wanni inni araara jee gad dhufeef Amaaraa fi Tigree wal qabataniiti mootummaa Oromoo diiguu deemanii. هذا كل كلام الكذاب كلام الشيطان على العالم موتمان أورمو بقافتو موتمان أورمو بوجفتو موتمان أورمو حتو أورمو زرفتو أورمو قديدو تغرتي الله أورمو قبسيفتو قباتا أورمو نما دينقدا أنا غيرا جمع خيسات دويخانا نمني أجيسي سيسا تقباتا أورمو أجيسي سيفتو سياسة جيج واللسا أورمو أجيسي سيفتو بيخا أورمو بياريتو بيخا أورمو منت هدت توفتو كيسي أورمو فوتيتو أبا قدار الشنتو موتما أورمو تنا ميغافو ما أورمو تكتنا بيي ديبسي تم بيبين ديبفتي تكاسناغن هنجرتو أفان أورمو أفان فدرالان قول أفان أمارا أكا أفان أفريكانو تو جانيتي يونيني دي أفريكا خجبدو دينغدة تيستان الرتل إياتو رني أفان أمارا أفان أفريكانو قولوا جاني مقالان قدتين فيني ديبتين أوروموني فيني بولشتي أما اللي بوستا داني قرتي ودلا خنا ودلوتي تنتقترق ودلوتي في هروتي بيرق قبتا أقرا قرقودو خنا خن إني إرقتو خنا سيقال هكا جلا وريو خن هرتي في ودلان جاني بروبا إني قرو هنجي تولي ودلا وقي دلقانا كي هرتي سبرانا كاسي أبي يواني تكتي نمت تولي ودلو قداتو كوغي في دي هرتيس قدو تكبير في دزيغالي ودلوتي في هرتي نما إني قرتي آنغو دجي أوفتون تغافي تكنغاف النتون إفي نياتي دوينان يوني في قرتي جارسا إسي برا قطاقتن جارسا مال قبديمي جارسا برا قطاقتن جارتي إسي برا قطاقتن جارتي مال قبديمي تي مرني بدي جارتي مال قبدي جارسا مال قبديمي تي مرني بدي قرتي سويو خنا برا قطاقتن كان دوبني ودلا في هرتي في ودلتون سيقال ولك أبامني وني إسام بوان إسام بوسن زيرو تكنجر ناقبر دوتن تناسمن ناقبر أما مالي فأرار جي لفاقه
amma gartee walaa Tigree walaa Amaaraa walaa itti jabeessanii jiranii jechuudha. Itti jabeessanii jiran isin dubbii kuban qabdani. Itti jabeessanii jiranii jechuudha. Itti jabeessanii jiran jarri. Wanni amma araara jedhanii maraachuu jiraniif, wanni araara jedhanii rakkachuu jiraniif, wanni araara jedhanii fakkeessuu jiraniif tanaafi jechuudha. Araarri Abiyyi godhuu deemu tokko hin jiru. Akkuma amma dura waan araara jedhan gartee fuudhee wannatti haree araara jeetuma itti haruu deemu. Amma maaliif deemu? Kaafaawoo keessa garaagarummaa uumuu deema jechuudha. Mee yaadadhaa abin keessatti abin keessaa namuma tokko fudhateeti abin guutuu diigee bara. Ezeemaa keessaa Biraanuu Naggaa fudhateetuma ta'an diigee bara. Abaa'oo keessaa duraan araarsaa fi araarsaa mardaasaati moo eenyu mardaasaa sanii fi araarsoo biqilaa keenya san fudhateeti abaa'oon diigamuu diddee jechuudha. Diigamuu diddee amma maal godhuu deema? Abaa'oo fi kaafaa'oo kana idduutti garaagarummaa uumuu deema. Jaawarfaanis ala kanaa jabeessu jiranii jaawarfaan miseensa kaafaa'ooti. Kaafaa'oo tanaan waliin naquu deemaa jechuudha. Ijoolleen adda bilisummaa Oromoo marroo dirribaa faanis gaara keessaatti jabeessanii waan jiraniif marroo fi daawwitiis biyya alaa tanatti warra garee daawwitii fi garee marroo jee waliin naquu deemaa jechuudha. Yoo araarri kun wanni araara jaamu tun isin takka milkooyte sheekkaa butaa kijibaanaan jaa. Sheeyxaanaa wajji mari'atanii wanni milkaa waan jirtu adeemu. Jala mureetiin si hima. Awwaan kana irrallee dubbachuun fedhu dhugaan si hima waan guddallee godhe maaliif namicha kana ni beeknaa jechuudha. Nama addunyaarraa yoo silaa badhaafame kijibaa fi fakkeessuun badhaafamu namicha kanaa jechuudha. Nama gartee seenaa isaatiin madaalta. Seenaan qaallicha kanaa sheeyxaanticha kanaa wannummaan inni araaraan xumure takkalleen hin jiru jechuudha. Wannummaan inni araaraan xumure tana jiinaa hin jirtu jechuudha. Hin jirtu jechuudha. Tigreen inni dheengadda ni ittiin araarame jiru kun warra inni wal afaaniin kaa'ee jagaa'e Tigreen siistamaanii akka waan ifi walloltuu fakkaatteeti Geetaachoo Raddaa isa jala maxxaneeti. Geetaachoo fi Gabrasiyoon Boskii wal dhawaniiti inni adda dhoorkaa Geetaachoon kiisha isaa seenee maallaqa guuruu jira jechuudha. Jarri wal quba qabaabee. Wayyaaneen ifiifuu isa taphachuu jirti inni garuu adda baaseetiin itti taphachuu jira jee yaadu jira. Soo saniifuu araara fakkeessaati malee kun araara hin jaamu jechuudha. Araara yoo taate araara gartee woboo wajji jalqabe san busheessuuf xiqqeessuu osoon hin taane araara san itti fufee Jaawarfaa wajjiin Taayyeefaa wajjiin Taayyee jennaan waa yaada. Mee namni Taayyee danda'a kun fakkeenyaaf yaada isaa kana gadhaabuu fi halkanii guyyaa hayyoota Oromootiin wal dhabee namoota gurguddaa hunda wajji wal afaan dhaabbachaa tureemi. Mee namni Taayyee wajji walitti araaramuu dadhabe? Namni hayyoota isa keessa jiru wajji walitti araaramuu dadhabe? Namni rakkoo keeysoo paartii isaa furachuu dadhabe? Warra yaada biroo qabu, warra aangoo sirraa fudhatuu deemu. Kana wajji kamitti araara buusamee naa himi? Bara amma Taayyee muummicha ministeeraa na godhin jenne, pirezidaantii na godhin jenne, mirgummaan Oromoo haa eeggamu. Hanniti haa dhaabbattu. Hattuun heeratti haa dhiyaattu. Baduuf deemnaa. Yoo kan akkatti itti fufu taate ni bannaa. Hanganuma qofa jeeban. Gahee haa araaramnu. Nagaya haa buufnu. Keeysoo keenya haa qulqulleeffannuu jennaan akkamitti kana naan jetta darsaa dabbuuqa wadalaa fi wadala harritti walitti hanqabadhee deemu tana taniin halkan farshoo baasee walitti naqee halkan wal dhiibaa bultu tana akkamitti dafuudhii nama jijjiiri naan jetta jechuufi Taayyee fuudhee hidhaa naqee sigale. Mee namni ifittuun araaramin namni nama yaada tokko qaban ilaalcha tokko qaban akeeka tokko kaayyoo takka qaban galma tokko qaban sigale
sanii wajjin waliin galin nama akeekaaf kaayyoon isaanii wal adda nama ilaalchi isaanii wal adda nama yaanni isaanii wal adda nama paartiin isaanii wal addaati wajji akkamitti araara buuse jettee yaadde sila araara taate dura keeysoo isit tolfatti jechuu biibi osoo araaramuu deemte sigale saniifu wanni araara jaanii amma waan kanarratti illee yeroo gubuun barbaadan waan araara jettu kijibaa kanarratti yeroo gubuun barbaadu amma sagantaatti aantu